kadhatanuu godhameef waa galateeffata obbolees kadhatanuu godheenis waaqayyo ammatti haa eebbisu hafuura kadhataa siiddaa dabalu jedhaati. Gara qorannaa keenya kan guyyaa irraatti yeroo seenneet hin jennu isa boqonnaa sadaffaa lammaffaa Qorontos boqonnaa sadaffaa oduun jalqabin dura boqonnaa lammaffaa keessatti kaleessa yaada tokko laallee turre especially lakkoofsa 14 irratti 2:14 irratti jechuudha. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf Kiristoosiin beekuu akka foolii urgaa'uutti harka keenya iddoo hundumaa isa ga'uuf galannaa ta'uu jedha. Ameen. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf jedha. Kanaaf waan hundumaa Waaqayyo kan nuuf godheetiin jedhu karaa gooftaa Kiristoos akka inni ta'eetiin jedhe argineetiin jenne jechuudha. Kana qofa miti. Gargaarchi yookaan immoo yaanni hundumaa galatas yeroo isaa dhiyeessuu qabaanneetiin jennu karaa gooftaa Kiristoos akka isaaf dhiyeessineetiin jennu boqonnaa tokko keessatti illee irra deddeebinee laalaatiin turre jechuudha. Kanaaf abdiin lakkoofsa 1:20 karaa addaatiin abdiin Waaqayyoo hundinuu karaa Kiristoos haa ta'u jedhanii hin raawwatamuu jedha. 2:20 irraan dubbisee akkasumas immoo 2:14 irraa karaa gooftaa Kiristoos nullee karaa gooftaa Kiristoos abbaadhaaf galata akkamitti akka dhiyeessineef hin jennu irra deddeebinee ilaalaa turre jechuudha. Hadha boqonnaa sadaffaa yeroo jalqabnu especially 2 lakkoofsa dhumaa irratti 17 irratti Phaawulos nuyi akka warra Waaqayyo biraa ergamaniitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyos karaa Kiristoos gara keenya akka dhufeetiin jedhu akka karaa Kiristoos seenaa keenya akka ni jijjiiru nullee ammoo karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti tajaajila akka dhiyeessineef hin jennu bifa kanaan kaa Phaawulos nuyis akka warra Waaqayyoo biraa ergamaniitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbii kana akka fuuldura keenyatti fuuldura isaatti akka dhiyeessineet hin jennu yookaan ammoo isin fuulduratti illee akka dhiyeessinu jedha. Okay, gidduutti nama galcha dhiifama. Kanaafi fuula isaatti irra deebiin dubbisa 17 nuyi akka warra Waaqayyoo biratti ergamaniitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe fakkeessanii miti jedhee dubbata. Kanarraa kaanee boqonnaa 3 yeroo jalqabnu Ingiliffas Oromiffas wal bira qabaa laalla. 3:1 irraa akkas jedha. Ammas keessa deebinee ofiif dubbachuu jalqabnaaree yookiis akka namoota tokko caaffata nuuf dubbatu gara keessanitti fiduu yookiis isin biraa argachuun nu barbaachisaa mooree jedha. Caaffata nuuf barraa gara keessan deebisu akka namoota tokko jedha. Maaliidhaaf waan nuuf malu numaaf fudhanna jechuudha. Waan naaf malu waan naaf jedhame anumatu fudhachuu qabaa. Ofii garagalchee gara nama biraatti deebisuun qabudha. Phaawulos kan inni jedhaaru waan nuuf barraa'e gara keessanitti hin deebifnu. Waan dubbachuu qabnu waan jalqabna gara keessanitti deebinee jalqabnaaree jedhee jalqaba jechuudha. Caaffanni keenya inni nuuf dubbatu inni namni hundinuu akka beekuuf akka dubbisuufis garaa keenyatti caafame isinumaa jedha. Caaffanni keenya inni nuuf dubbatu inni namni hundinuu akka beekuuf akka dubbisuufis gara keenyatti caafame isinuma jedha. Look, isini fakkeenyaaf ilmi tokko yeroo baay'ee maal fakkaata? Abbaa fakkaata. Karaa hafuuraa isin ijoollee kootii jedha iddoo biraatti. Isin eenyummaan keessanii nu mul'isaa. Caaffanni waa'ee keenyaaf barraa'e isinii jedha. Kana jechuun fakkeenya tokkoon isin kaasuu barbaada. Namni waan abbaa barsiisaa barsiisu fakkaata. Barsiisaan cimaan yoo ijoollee barsiise ijoolleen illee maal ta'u? Cimaa ta'u miti? Ijoolleenis akkasuma qaxaleetu ciccimoo ta'u. Barsiisaan fakkaatu jechuudha. Kanaaf nuti eenyummaan keenya isinii murtaa'aadha. Kana jechuun caaffanni waa'ee keenyaa isinii kan irratti dubbatu. Hamaa ta'uu keenyas gaarii ta'uu keenyas eenyummaan keessan nuuf kan barraa'edha jedha Phaawulos. Isin caaffata Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'uun keessan beekamaadha jedha. Isin maalidha? Caaffata Kiristoos warra nuyi
hojjannuuf ta'uun keessan beekama. Caafatichis qalamiidhaan utuu hin ta'in hafuura waaqayyootiin hafuura waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaatti utuu hin ta'in garaa namaatti caafame jedha caafatichis. Look, waa'ee hafuuraa kana boqonnaa tokkoffaa Qorontos keessatti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 keessatti maal wal bira qabne ilaalle hafuura namaa isuma namicha keessa jirutu waa'ee namaa beekaa. Akkasumas hafuura waaqayyoo isa waaqayyootu waa'ee waaqayyoo beeka waan jedhuun akkasii wal bira qabne ilaalleetu. Amma ammoo isa caafata inki isa jedhu Ingiliffaan. Lakkoofsa 3 kana Ingiliffisaa maal jedhaa? For as much as you are manifestly declared to be epistles of Christ ministered by us, written not with ink, qalamaadhaanii miti kan isin barreessanii, but by spirit of living God. Hafuura eenyu? Hafuura waaqa jiraataa. Hafuura waaqayyo isa jiraataatiin. Gabatee dhagaatti utuu hin taane gabatee maaliiti? Gabatee laphee yookaan garaatti caafamanidha jedhu. Kanaaf nu obboloota koo barreeffama walii. Kana jechuun maalidhaa? Nama fuulduratti kan ragaa isaaf bayame anis abbaa koo fuulduratti maal isaaf godha jedha? Ragaa isaaf baya. Abbaa koof ergamoota fuulduratti. Kanaaf tajaajiltoonni uummata tajaajilu biratti amalli keenya ifa bahee mul'ata jechuudha. Iddoon inni jalqaba amalli keenya itti ibsame manatti maatii keessatti jechuudha. Itti aansee immoo waldaa tajaajilu keessatti. Iddoon kunniin iddootti amalli keenya eenyummaan kennanii dhugaa mul'atudha. Kanaaf qalamiidhaan barraa'e qamalamiidhaan utuu hin taane hafuura qulqulluudhaan yookaan immoo hafuura waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaatti utuu hin taane onnee irratti kan barraa'edha yookaan kan barreeffamanidha jedha. Amanannaan nuyi karaa Kiristoos waaqayyo biraa qabnu kan akkasiiti jedha. Sila yeroo laallu wanti irra deebinee waaqayyo karaa Kiristoos warra moo'an nu godhe ayyaanni nu arganne waaqayyo biraa karaa Kiristoos akkasumas tajaajilli keenya karaa Kiristoos waaqayyo fuulduratti jedhee 2:17 irratti ka'a. Ammas amanannaan nuyi karaa Kiristoos waaqayyo biraa qabnu kan akkasiiti jedha. Karaa Kiristoos waaqayyo biraa qabnu. Efesoon 3:12 irraa nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanamnee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna jedha. Karaa isaa amanamnee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabnaa jedha. Inni kun fuula waaqayyoo fuulduratti jechuudha. Ka dhiyaanneet hin jennu karaa eenyu? Karaa gooftaa Kiristoosii akka ta'eef hin jedhe isa kana nuuf kaa'eet hin jedhe jechuudha. Kanaaf amanannaan karaa Kiristoos waaqayyo biraa qabnu kan akkasiiti. Nuyi ofii keenya wanti tokkollee nu biraa hin ba'a jennee himachuu waan dandeenyu hin qabnu. Hammi danda'aa keenya waaqayyo biraa hin ba'a jedha. Ameen. Nuufii keenya waan dandeenya jennee dubbannu waan tokkoyyuu hin qabnu. Hammi danda'aa keenya waaqayyo biraa hin ba'a jedha. Isumatu seera caafee kennameen utoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan isa hafuura qulqulluudhaan jedhu kana hafuura isaatiin hafuurri kun eenyu akka ta'e dhumarratti ilaalla jechuudha. Hafuurri kun isaa jedhee kabiraan nutti himaa waan ta'eef. Lakkoofsa 6 dubbisaara. Hafuura qulqulluudhaan isa jedhu kan Ingiliffisaa hafuuraan jedha. Kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Seerri caafamee kenname du'a hin faradaa. Hafuurichi garuu jireenya kenna jedha. Hafuurichi garuu jireenya kenna jedha. Isa lakkoofsa 6 kana Ingiliffisaa akkas jedha. Who also has made us able ministers of a new testament. Warra kakuu haaraa keessatti warra tajaajilan nu godhe. Not of the letters barreeffamaanii miti, but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. Sagaleen yookaan barreeffamichi jaarraa isumatu seera caafame kennameen utoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan yookaan hafuuraan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise jedha. Kakuu haaraa keessatti maal gochuu nu dandeessise? Hojjechuu nu dandeessise. Seerri caafame kenname du'a faradaa. Hafuurichi garuu jireenya kenna jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 irraa akkana jedha. 6:63 irraa hundumti kennayyuu akkuma beennu hafuurri jiraachisaa foonomaa dhimma hin baasu dubbiin isin dubbadhu kuni hafuuraa jireenyas jedha. Hafuuraa jireenyas jedha.
Kanaaf seerri inni barraa'e kun maal gochuu hin danda'u? Jireenya kennuu hin danda'u. Hafuurichi garuu maal godha jedha? Jireenya kennaa. Torbarraa seerichi gabatoota dhagaatti fidalaan qirixame yeroo kennametti ulfinaan mul'ate. Luuk yeroo Museen seera kana qabatee dhufu fuulli isaa maal ta'a ture? Ifaa ture. Kana booda uummanni fuula kan kennurraa qabe jedhanii. Booddee irra darbaa yoo adeeme iyyuu calaqqibni fuula Musee yeroo sana jabaa waan tureef ejji saba Israa'el itti ejjechuu hin dandeenye. Ija keessa ilaaluu hin dandeenye. Egaa seerichi inni du'a faraduudhaan hojjetu ulfina akkasiin erga dhufee inni hafuurri hojjetu immoo hammam caalaa ulfina haa qabaa ture jedha. Yeroo qorannaa kana xumurre yoo Waaqayyo nu gargaare gaara lamaan mata duree gaara lamaan jedhu irratti hin qoranna. Gaara Siinaatii fi gaara jijjiiramaa. Gaara Siinaa gubbaa irratti seeratu kenname miti. Fuulli Museeniti. Gaara jijjiiramaa gubbaa irratti eenyuun dhagaa jedhe Waaqayyo? Ilma koo dhagayaa isa an jaalladhu jedhe. Fuulli Kiristoosii maal ta'eera gaara jijjiiramaa gubbaatti ifeera moo hin ifne? Hin ife. Amma laaluu dadhabanitti ife. Akkas jedha akkuma inni seera Museedhaan kenname ife inni kun kan hafuuraa kun immootu akkamitti caalaan ifuree jedha. Inni hafuura jedhame kun eenyudha kan jedhu dhumarratti ilaalla waan jedheef irratti amma xumuruun barbaanne. Inni hafuura hojjetu immoo inni kun hafuura kan jedhame kun goofticha jedha tiqeeti biraan baanee ilaalla. Kanaaf isa caalaa ife jechuudha. Inni ayyaanaan dhufe isa kan Musee caalaa akka dhufe. Ibroota boqonnaa 2 keessatti waa'ee Musee waa'ee namaa laallaa boqonnaa 3 keessatti gaggeessaa Musee yeroo laalleetiin jennu argineetiin jenna jechuudha. Achi keessatti maal laallaa inni mana ijaarame irra akka ulfina qabu. Manichi sun Musee yeroo ta'u inni manichi ijaare immoo eenyudha? Kiristoos akka ta'e inni immoo isa caalaa ulfina akka qabu laalleetiin jenna jechuudha. Kanaaf jireenya asirratti wanti ulfinni nuti laalleetiin jennu ulfina gooftaa Kiristoosii kan isaan dhufe kan Museedhaan dhufe irra akka caalu nutti agarsiisa jechuudha. Mee itti fufna qorannaa keenya. Lakkoofsa 9 irratti wanti firdii du'aaf hojjetu ulfina qabeessa erga ta'e wanti qajeelaa nama gochuuf hojjetu immoo ammam caalaa ulfina qabeessaa ta'ure jedha. Wanti firdii kennu jechuun seera jechuudha. Seerri wanti inni godhu maal qofa? Namatti faraduu qofaadha. Yakka keenya qofa nutti muruu qofaadha seerri wanti inni godhu. Kiristoos garuu nu qajeelcha akka seeraattis abboomamnu nu godha. Qulqullummaa qajeelummaa isa dhugaa akka shaakallu nu godha. Akkamitti irra caala ulfina hin qabu jedha. Ammas wanti caalatti ulfina qabu waan argameef inni takkaa ulfina qabeessa ture ulfina kana hin qabne ta'eera jedha. Amma dura ulfina kan qabu maal ture? Seera ture. Yookiin immoo gabateen kakuu inni seerri keessa taa'u jalqaba maal qaba ture? Ulfina qaba ture. Namni gabatee kakuu harkaan qabe maal ta'a ture? Yoo qulqulluufni harkaan qabuun hin danda'amaa? Yaadattu yeroo ta'e yeroo tokko namoonni lamaan maqaa isaanii ammaaf yaadattu. Exactly. Eebbifamaa. Inni kufee jennaan kufuuf jennaan qabuudhaaf maal ta'e itti utaalee ture miti? Harkaan qabe gaarii irratti qotiyyoo irratti qabeetu achumaan du'e. Kanaaf ulfina qaba ture. Inni kun seera of keessatti kan qabatu ture. Amma garuu jedha ammas wanti caalatti ulfina qabu waan argameef jedha. Inni caalatti ulfina qabu kun eenyudha? Kiristoos. Tokko. Inni lammataa mootu kakuu haaraa asii wajjin gala yeroo jedhu seera koo eessatti barreessa jedha. Garaa keessan keessatti. Ameen. Innis Kiristoos isa isin keessa jirudha jedha. Amala isaa akka inni ta'eetiin jedha arginu isin jennu. Inni takkaa ulfina qabeessa ture ulfina kan hin qabne ta'eera. Egaa inni yeroo dhumaaf jiraate ulfina erga qabaate inni itti fufee jiraatu immoo hammam caalaa ulfinaa qabaa ture jedha. Waa'ee eenyu dubbataa ragammaa?
Waa'ee Kiristoos. Ameen. Waa'ee isaati kan dubbataadhu jechuudha. Isa kan Museetii fi isa kan Kiristoosii wal bira qabaa yeroo inni dubbatu argina jechuudha. Abdiin akkasii erga qabannee nuyi abdii akkasii erga qabaannee nuyi guddaa ija jabaannaa jedha. Abdiin keenya sun eenyudha? Kiristoos isa nu keessa jirudha jechuudha. Guddaa ija jabaannaa. Nuyi akka Musee hin goonu. Inni sabni Israa'el calaqqisaa fuula isaa isa irra darbu sana akka hin arginetti fuula isaa maal godhe jedha? In golgate. Sababni isaa fuula kan kee maal godhe jedhaniin? Nurraa dhossii jedhaniin. Okay. Nuti immoo ulfina Kiristoosii akkasitti miti kan nuti laallu. Mee itti fufnee ma dubbifna. Yaanni isaanii garuu hadoochifameera. Amma guyyaa har'aatti iyyuu kakuu moofaa keessatti isa caafame yeroo dubbisan golgaan sun isaan irratti nafaa irraatiin fuudhamu. Golgaan sun karaa Kiristoos duwwaa isaan irraa fuudhamuu danda'a. Kana Phaawulos yeroo fi jirutti yeroo barreessu xalaa kana warra Qorontosiitii fi har'as jedha. Namoonni baay'een Kiristoosin maal hin goone hin fudhanne. Kiristoositti hin amanne. Ammas duubatti deebi'anii uuma seeraa qofa dubbatu. Golgaan fuula isaanii irraa ammas maal hin taane hin kaane. Golgichi yoo madda tarsa'e gaaf Kiristoos fannoo irratti ol ba'u. Golgaan maal ta'e hin tarsa'e. Tokko akkasumas seera dhaqanii dhageeffataa ammas cadhisanii akkasitti deemuu sanirra karaa Kiristoos seerri onnee namaa keessatti maal ta'eera? Barraa'eera. Ammas warra Kiristoosiin hin amannetti warra Kiristoosiin akka fayyisaa dhuunfaa isaanii goonee hin fudhannetti akkuma yeroo Phaawulos san arras maal keessa jiru? Golgaa sana keessa jiru jechuudha. Arras namoonni gabatee kakuu jedhanii qabatanii yeroo itti rakkatan argitu. Taabota jedhanii yeroo akka malee itti olii dhiphatu argitu. Kan ammoo arras jedha irra deebi'ee gaaddidduun kun golgaan kun isaan irra akka jiru. Golgaan kun namarraa kan ka'uu danda'u gara eenyoo dhufan duwwaadha? Gara Kiristoos yoo dhufan duwwaadha. 15 irraa amma har'aatti iyyuu yeroodhuma isaan seera Musee dubbisanitti golgichi yaada garaa isaanii hin golga jedha. Ammallee irra deebanii akkuma durii akka seera namaa dubbisan beektu Daawit jedhaa, seera jedhaa, namni lubni tokko maal godha uummataaf hin dubbisa. Uummanni ofii hin dubbifatu garuu dhageeffatee maal ta'a? Gala. Akkuma yoomii? Akkuma bara Musee. Kun immoo har'as golgaan isaan irraa akka hin kaane lafa kaa'a jechuudha. Kan ammoo Waaqayyo nu haa gargaaru. Golgaan kun kan nurraa ka'uu danda'u karaa eenyu duwwaadha? Karaa Kiristoos duwwaadha. 16 irraa akkana jedha. Caaffanni qulqullaa'aan yeroo inni gara gooftaatti garagalutti golgichi isa duraa hin fuudhamaa hin jedha jedha. Caaffanni qulqullaa'aan yeroo inni gara gooftaatti garagalutti golgichi isa duraa hin fuudhaman jedha. Egaa inni goofticha jedhame kun hafuura qulqulluudha jedha asirratti kan barraa'u. Mee Ingiliffaan isin dubbisa isa kana. 17 irra jiru. 16 irraa nevertheless when it shall turn to the Lord the veil shall be broken away. Taken away. Yoo gara gooftaatti garagale golgaan sun isarraa maal godha? Fuudhamaa jedha. No, the Lord is that spirit. Gooftichi hafuura sanii jedha. Kanaaf hafuura jedhaa gubbaarraa kan dubbisaa dhufne waa'ee eenyudha jechuudha? Waa'ee gooftaa keenya. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Hafuura jedhaa gubbaarraa kan dubbisaa dhufne. Sababni isaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irratti maal jedha? Yaa Waaqayyo isaa eebbisu tokkoffaa Qorontos 15:45 irratti Addaaminni jalqabaa maal ta'e jedha? Nan dubbifna mee dhannee. Caaffanni qulqullaa'aan Addaaminni duraa foon lubbuu qabu ta'ee Addaaminni lammaffaa immoo hafuura jireenya kennu ta'ee jedha. Hafuura jireenya kennu ta'ee jedha. Kanaaf inni goofticha jedhame sun eenyudha? Hafuura. Hafuurri sun isa goofticha jedhameera jedha. Ingiliffisaa clearly 17 irraa maal jedhe dubbata? Now the Lord is that spirit. Gooftaan hafuuricha sanii jedha. Ordeen Ingiliffaa. Gooftaan hafuuricha sanaa. Iddoo hafuurri gooftichaa jiru maaltu jira jedha? Birmadummaa. Birmadummaatu jira.
Mee Oneesimoos irraa 17 maal jedha lakkoofsi 17? Garuu gooftaan hafuura. Ameen. Iddoo hafuurri gooftaa jirus achi birmadummaan jira. Ameen. Oneesimoos clearly hiikeera kana. Kanaaf inni gubbaa irratti hafuura jedhaa dhufne kun eenyudha jechuudha? Gooftaadha jechuudha. Inni Yesuus Kiristoos jechuudha. Iddoo hafuurri isaa jiru maaltu jira? Birmadummaa jira. Birmadummaatu jira. Iddoo hafuurri isaa jiru. Ameen. 18 irratti amma nuyi fuula keenya utuu haguuggatin ulfinni gooftichaa nu irraa akka calaqqisu goona. Fuula keenya maal nun godhin utuu haguuggatin akka eenyu akka Musee utuu haguuggatin nuyi akka Museen goonuu jedha gubbaarraa yeroo jalqabeetiin jiru jechuudha. Utuu haguuggatin ulfina gooftichaa in calaqqifnaa. Nu ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanu akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf dhufeetti in jijjiiramna jedha. Akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf dhufeetti in jijjiiramna jedha. Kanaaf inni hafuura jedhamee as keessa dubbatamaa eenyudha? Gooftaadha jechuudha. Iddoo hafuurri isaa jiru ammoo birmadummaatu jira. Kanaaf nuti ulfinarraa gara ulfinaatti maal taana? In geeddaramna jedheetiin jira jechuudha. Kanaafi as keessatti guyyaa waliigalatti kan inni kaa'eetiin jedhu jireenya keenya keessatti walii keenyaaf caaffata akka taane walii amanannaan nuti karaa gooftaa Kiristoos waaqa biraa qabnu walii keenya akka ta'e akka Phaawulos dubbatutti jechuudha. Kanaaf seerri inni kakuu moofaa keessatti caaffameetiin jedhe sun ulfina akka qabu inni Kiristoos dhufe ammoo Kiristoos immoo karaa addaatiin isa caalaa ulfina akka qabu argineetiin jenna jechuudha. Kanaaf nutis ulfina irraa gara ulfinaatti isaan akka geeddaramuu dandeenyu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu hundumti keessaniyyuu eebbifamaa jedha.